tokkoon kee of bilisoomsi, mataa kee bilisoomsi. Jaalattus jibbitus jabaattee qabsooftee uummata kana wayyin ga'uun dirqama akka sabaatti akka seenaatu sirratti kufeeti. Waan dandeenyuun haga sadarkaa lubbuu keenya kennuutti nutis jabaannee akka qabsoo sun itti fufnuudhaaf guyyaan nuti irbuu keenyatti haaromsinuudha jechuudha guyyaan kun. Yoo qalbii keenya dadhabdee jiraatte bilisummaa uummata keenyaaf jecha jaallan keenyas yaadachaa ofis yaadachaa yaa qalbii kiyyaa dadhabdee ta'a of haaromsii bilisummaan saba keetiin geenye uummanni kee hin bilisoomne biyyi kees hin bilisoomne of haaromsii hojii kee haala jirtuu fi bakka jirtutti mudhii kee illee hidhadhu rakkoo qabdus haalli si dadhabsiisu fedhe yoo haa jiraatu qabsoo kee qabsoo jaallan kee irratti wareegaman qabadhuu fiixaan baasii guyyaan lubbuu keenyatti himnu guyyaa kana jechuudha. Guyyaan ofitti himnu namaa miti beeka tokkoon keenya guyyaa jaallan keenya yaadannu kanatti namatti miti kaa himnu ofii keenyatti nuyi warri kabajneef warri jaallan kana yaadannu nuyi warri lubbuu nutti haftee jirtu kun immoo lubbuun keenya gaa lafa kanarra jirtutti ammaan duubatti waan nu eeggatu maali jiruu isaa wareegamanii kana bakkaan ga'u agamitti qophoofne jennee yeroo sammuu keenya gaafannudha jennee yeroo qaama keenya yoo dadhabe qaama keenya itti jabeessinudha ka mundhii keenya itti hidhannudha. Kanaaf jaallan keenya wareegaman nuyi onneessitee qaamaaf qalbii keenya jabeessitee qabsoo Oromoo fi Oromiyaa ishee hafte kana xumuratti godhuuf guyyaa itti qophoofnudha. Akkuma hundi keenya beeknu har'a qabsoon Oromoo sadarkaa kam akka jiru warri as dhuftanii as jirtan kun namni hin beekne hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo akeeka qabatee ba'ee fi maaliif akka qabsaa'u uummanni Oromoo bal'aas hin beeka. Warri umuriin keenya sadarkaa kana jirtan hundi keenya ni beekna. Waan nu hafu hojiidhaan hojjennee waan kana xumuratti gochuun nu hafa. Hojiidhaan xumuruuf ammallee tarii wareegama guddaa nu gaafachuu malti. Ammallee dararaa nu gaafachuu malti. Ammallee qabeenya keenya wareeguu nu gaafachuu malti. Yoo immoo carraa tolle isa kana hundarra nu salphiftee akeekni keenya dafee fiixaan bahuu malti. Haadheerattus haa gabaabbattus kan nu eeggatu hojiidha. Hojiin immoo hojii xixiqqoo, hojii lallaaftuu, hojii sa'aatii murtaa'e hojjetanii uummata bal'aa biyya bal'aa kana bilisoomsan otoo hin ta'in hojii dachaa kan nu gaafattudha. Hojii ifachiisaa, hojii dadhabsiisaa, wareega karaa fedhee nu dhufu fudhannee jabaannee kaayyoo uummata keenyaa fiixaan baasuu kan nu gaafatudha. Haala amma keessa jiru Oromoo fi Oromiyaadha. Hunduma keenyaaf ifa. Akkuma duraan siniitu uummanni Oromoo ifa xiqqaa tokko argatee jira. Ifa xiqqaa kanaan immoo dafee of ijaaree jaarmi oomee yoo bakkaan hin gaatiin balaan isa eeggatu immoo hanguma ifa xiqqaan kun ifte dukkana guddaa isa eeggatu mala jechuudha. Biyyi keenya har'allee wareegama qaalii baasaa jirti. Dacheen keenyas Oromiyaan har'allee karaa hundaan marfattee dhiphataa jirti malee waan xiqqoo ishii boqotte illee hin jiru. Uummanni keenya daangaa jiru hundaan lolamaa jira. Isarra darbee Finfinnee Oromiyaa handhuura Oromoo kataate abbootiin keenya qabataniiru. Biyya abbootiin keenya cabsanii qabatanii nu dabarsan uummanni Oromoo wacaan nurraan fudhatu biyya keenya jedhanii warri falmatanis akkanuma jabaatanii hojjetaa jiru. Dukkana karaa hundaan biyyi keenyaaf uummanni keenya marfame kana ka jabaannee keessaa baasuu qabnu nu ilmaan Oromiyaati jechuudha. Kanas ka keessaa baafnu kadhaa Waaqaa qofaan otoo hin ta'in hojiidhaan. Kaleessas ilmaan Oromoo wareegamaan as hin gaani, hojiidhaan as hin gaani, ammallee dabnee of ijaarree otoo yeroon kennin akeeka keenya fiixaan baasuu malee filmaata tokkollee waan ni qabnu tokkollee hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo kaayyoo qabatee kaa'ee sana fiixaan baasuuf akka jaarmiyaatti murannoon isaa
guutuutti jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoos akeeka kana fudhatanii deeggaraansaas uummanni Oromoo bal'aas sana ka jalqabe sana fiixaan baasuuf karoorfatee jira. Kana egaa hojiitti jijjiirree karaa hunda fiixaan baasuuf immoo waleeguu hin qabnu. Namuu hoogganni adda bilisummaa Oromoo fi miseensi isaa waluma qixa. Hoogganichis akka hoogganaatti gaafatama itti kenname waan silaa hojjechuu malee hojjeta. Miseensi isaas deeggaraan isaas uummanni bal'aas waan itti kenname hojjeta. Hojii qabsoo immoo namatti hin kennan, abbaatu ofitti fuudha malee. Jiruu qabsoo hojjetamu keessatti abaluu kiyya jedhee warri kee si tolfatee ilma kiyya yookaan intala kiyya dhaqii naa hojjedhu kan siin jedhu miti. Abbaatu itti gala. Abbaa dirqama sabaa ba'a. Adda bilisummaa Oromoo horii sii kennee miti kasii hojjechiisu yookaan lafa sii kennee miti kasii hojjechiisu. Warri adda bilisummaa Oromoo bira hojjechuu dhuftan wareega uummata keetii of qopheessitee malee bu'aa tokko waan argattu tokko illee hin jiru. Kanaaf warri hiriira dhaaba kana jala galtan ammallee hojii qabsoo guddaan nu eeggata. Hojii kana immoo namni isinitti hin kennu, abbaatu ofitti fuudha. Hojii ofitti fuute kana immoo dachaa hojjettee dadhabdee eenyuma caalayyuu hojjettee qabsoo uummata sabaa kana wayitti baafta. Kana beekaatis qooda fudhadha. Hojii uummata keenyaa hojjennu keessatti immoo hunda caalaa qulqullummaa nu barbaada. Kaleessa dhaabotii biraa balaaleffannee namoota akka namootaatti wal balaaleffannu badii uummata keenya irra dalageerra jenneeti. Har'a immoo nuti yoo uummata keenyaa ni qabsoomne ta'e haqa qulqullummaadhaan uummata keenyaa qabsoomne bakka wareega barbaachisetti wareega baasuu nu barbaadde. Kanaaf keessattuu carraa ta'ee dargaggoo Oromoo irratti kufeera qabsoon kun. Qarree fi qeerroo Oromoo irratti kufeera. Har'allee biyyi kee gabrummaa jala jira. Uummanni keessanuu jaalattus jibbitus jabaattee qabsooftee uummata kana wayiin ga'uun dirqama akka sabaatti akka seenaatu sirratti kufeeti. Biyyi kamuu addunyaan kamuu mirga ofii abbumatti eeggata. Wareegamanii argatu, wareegamanii eeggatus. Biyyi kamuu akkasumatti tola kennamee tola mootummaa nagaa, mootummaa dimokiraasii, mootummaa mirga namaa eegu hin jiru. Abbaan jabaate hin tolfata, abbaan dadhabe immoo itti roorrifama. Kanumaaf jarreen keenya kan wareegaman isaan wareegamanii haala kana nuu fidanii nummoo wareeguma isaanii faarsaa oollatoo hin ta'in isaaniin hin kabajna bara baraan hin yaadannaa. Garuu akka isaan du'an kaayyoon isaanii akka hin duune immoo dhaloota amma jirutu eeguu qaba. Biyyi immoo walumatti hubachuu qabnu biyyi walumatti eenyuyyuu inni wareegame gombii isaa yookaan gootara ofiitti hin gashatu bilisummaa yoo argame wal afaanatti arganna. Kanaaf waluma afaanatti wareegamuu illee nu barbaachisa. Biyya ofii irratti qoosaan hin jiru. Amma yeroo ammaa keessumaa nation state formation waan jedhamutu jira. Biyyi tokko yeroo sadarkaa biyyaatti adeemu dukkanni nammaata, miidhaan nammaata. Kanammoo abbaatu jabaatee bakkaan gaata. Kanaachi ormatu garba nama godhata. Kanaaf biyya namaa garba taana moo jabaannee biyya keenya irratti abbaa taana? Jabaannee abbaa ta'uu qabna. Biyya keenya irratti abbaa ta'uu qabna. Biyya ormaa hin gaafannu. Oromoo misoomaa tokkummaa uumamoo jira han jennu yoo biyya qabaateedha. Yoo mirga biyya isaa bulchachuu qabaateedha. Kanaaf keessumaa Oromoonni wal danda'uu haa barru. Amma mallattoo gaariitu jira keessumaa naannoo kana har'uma akkas bakka kanatti wal ga'uun wal danda'uu keessaa isa tokko. Tokko ta'uu fi wal danda'uu waan adda addaati. Tokko ta'uun paartumaan waanuma tokkoon wal faana deemuu danda'uudha. Isuma yaada addaa qabuyyuu hamma daangaa hin kunnetti hamma dhiiga Oromoo hin dhangalaafnetti immoo wajjin adeemuunis wal danda'uunis waan barbaadamuudha. Akkuma kanatti malee yaaduma ani jedhe fudhadhu jedhanis bakka baay'ee adeemuun nama dhibuu hin danda'a. Kanaaf wal danda'uullee haa barru, wal faana haa dhaabannu. Yeroon yeroo cimaadha. Yeroo kana yeroo namni dafee qabeenya Oromiyaa daangaa Oromiyaa seenuu barbaaduudha. Kanammoo abbaatirraa ittifata.
tokkoon kee of bilisoomsi mataa kee bilisoomsi anaa jiru biyyi koo maa miidhamti anaa jiru sabni koo maa salphata anaa jiru qabeenya koo ormi maa fudhata isa jedhu namni tokkoon isaa itti yaaduu qaba. Dhuguma nama dura jirutu jira nama hoogganutu jira namoota sanallee gaaffii gaafachuu yoo isaan danda'an wajjin hojjechuu yoo isaan dadhaban bira darbanii itti darbuu nama barbaachisa malee isaanuu jiru jennee harka marannee yeroo teenyu miti. Wal faana hojjennee Oromiyaadhaaf paartii adda addaa jiraachuun hin danda'a kun yakkamiti. Wal ajjeesuu fi haala walitti adeemuun hin barbaachisu. Yaada kootu caala jedhee obbolaanuu waliin jechuu hin danda'u. Isa abbaa yaadni eenyu kan caalu uummanni booda murteedhaan bakkaan gaataa garuu wal faana dhimma oromummaa irratti dhimma tokkummaa irratti wal faana haa dhaabannu. Ijaaramuutti haa amannu haa ijaaramu ogummaadhaan saalaan umuriidhaan ilaalcha siyaasaatiin akkaataa qabeenyaatiin uummata ijaarametu of ta'ee roorroo ofirraa deebisa. Beekaan tokko qaroon tokko goonni tokko kophaasaa waan fiduu hin jiru. Kanaaf Oromoo Waaqayyo nu haa ijaaramuudhaaf bakka guddaa haa kenninu akkuma ilaalcha keenyaatti akkuma beekumsa keenyaatti akkuma naannoo keenyaatti ijaaramnee Oromummaa yoo nu eegne malee eenyuyyuu nuun eegu kanuman jechuu barbaada. Ummati keenya dirmannaan karaa cufaanuu inni taasisu yeroo kamiyyuu caalaa kan jabaateetti fufuu qabudha jechuudha. Yoo nuti tokko taanee bilisummaa isaanitti wareegamanii darban suni dhugoomsuudhaaf qabsoo keenya jabeessinee itti fufne isaanis ekeraan isaanii gammaddi. Yoo nuti kaayyoon isaanii irratti wareegamanii fi sun laaffifne sanaaf gumaachi nu goonu tattaaffiin nu goonu hirmaannaan nu goonu laafe yoo isaan tokkummaa dhiiga isaaniitiin magarsan sun itichan sun jabeessuu dhiisnee tokkummaa sun laaffifne wal qoqqoonne ekeraan isaanii gadditi. Waan dandeenyuun haga sadarkaa lubbuu keenya kennuutti nutis jabaannee akka qabsoo sun itti fufnuudhaaf guyyaan nuti irbuu keenyatti haaromsinudha jechuudha guyyaan kun. Isaan yaadachuutti dabalee kaayyoo isaan irratti wareegamanii fi sun galmaan ga'uudhaaf humnaanis beekumsaanis dinagdeedhaanis bifa kamiinuu aga lubbuu keenya kennaa fuulduratti kaayyoo kana dhugoomsinuudhaaf guyyaa irbuu keenya irra deemnee haaromsannudha jechuudha guyyaan kun. Malee guyyaa isaanii yaadannee gaddinu qofaa miti. Isaaniin of biraa dhabuu keenyaaf hin gaddina. Haa ta'u garuu kaayyoon isaanii kan isaanitti wareegaman suni har'a sadarkaa kanaan geessee jirti. Xurree isaan saaqan suni ummati Oromoo irra jira, daandii sun irra jira. Galmaan ga'uudhaafis qabsoo isaa itti fufee jira. Isa ganammoo xumuratti gochuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa kan duraanii caalaa yerootti hirmaannaan kenna dachaan dabaluu qabudha. Kanammoo yeroo isaanii yaadannu keessatti ni goona jennee yeroo nuti irbuu keenyatti haaromsannudha, yeroo nuti irbuu keenyatti seennudha jechuudha guyyaan kun. Jabaanne waan isaan wareegamanii fi sun bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa sun dhugoomsuudhaaf yerootti daran wal qabannee qabsoo keenya finiinsinuu fi yerootti irbuu keenya haaromsinudha jechuudha guyyaan kun. Kanaaf waan dandeenyuun beekumsa qabnuun dinagdee qabnuun humna qabnuun adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbanne sadarkaa ammarra jirru kanarra bilisummaa keenyaa fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessinee biyya keenya irratti qananiidhaan jiraachuudhaaf nagaan baanee galluudhaaf guyyaa kana irbuu keenya haaromsinee adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbannee akka tokkummaatiin qabsoo keenyatti fufnu jecha baga guyyaa kanaanis isin ga'ee baga jiraattanii isiniin jedha. Galatooma.